dantateeti waggaa 27 nuusi barsiisa barumsa ammayyaa fadhakeetti bara waaqayyoon gabbee baradhu sin jedhee sutuma ofiif deemtee dalagatta ofiif deemtee baratta ofiif deemtee fuudhaaf yeroo mallee barbaaddatta jalajjante namni sutumee si ergu waaqayyoon sutumee sin ergu fadhakeeti biyyaan baate ofiif deemta waaqayyoon deemsin hin jedhu waan jedhe amma rabbiin ati waaqessaa turte san rabbii waggaa 27 kan kijibaati moo kan dhugaati kaleessa raamiti arrivooriin ta'u jedhe ustaaznan jaalladhu raayyaa abbaa macaa kaleessa maaliif na gaafatte si waan ati si gaafadha naa deebisu jirtaa miti waggaa 27 ture arra soba ta'uu isaa bareera okay waan si gaafadha yee soba waaqayyoon duraan waggaa 27 waaqes turte waaqayyoo kijibaatii mi isarratti harkatte waan akkas jedhu ji'a sadii naa beellamaan jenne maa dubanatti himtati kijibaatiin aan jetta waggaa 27 kijibaan aan jetta oi garuu isin an ustaaza jedha nama jabaa ofiin jedha ana nama wallaalaa ganaa barataa jiru nattarachuu iyyellaata kanaafuu ati waaqa dhugaa hin barane waaqa dhugaa hin beektu jechuudha waanan baradhe isinitti himu dhaggeeffadhu sittan hima wantan baqadhee deemee waanan baqadhee deemeefan sitti himaa jira obboleessa koo wantan baqadhee deemeefi Yesus Kristos jiraataa fayyisaadha. Maaliif rabbi mo'oika yoo fayyisaadha jedhame akka hubachiisaaf ammaa jedhuudhaan awwalee akka jecha kiyya akka jechisaanii hubattuuf sirriitti jechuudha. Wanni siin jedhani macaafarraa si gaafannaa macaafarraa hin beeku qaxaroo naa kennaa jette. Okee jedhanii si dhiisan. Macaafarraa si gaafanne macaafarraa si gaafachuutti hin jedhan. Okay, Islaamummaa keessa barattee jirta jennaan Quraana baradhee jira. Waan ijoolleen beeku ni beekaa jette. Jennaan ammoo Islaamummaa irraa si gaafatan. Islaamummaa irraa ammoo duraan waaqni ati waaqessaatiin turte eenyu jettee waaqessaa turte lafarra waan jiru moo samiirra waan jiru moo isa kamiidha waan jiru si gaafatan. Rabbi jedhe. Isa san irraa si gaafatan. Isa san ammoo sirriidhaa miti jettee dubbatte. Quraana irraa eessatti akkas jedheetiin dubbataa eessarraa fuutee waan jiru. Macaafan beeku jette. Anuma tu bare soba ta'uu isaanatu bare akkamitti barte jettanii na gaafachuu dandeessu. Akkamitti barte macaafan beektu Quraanan beektu akkamitti barte isa kana si gaafatan abumaan. Okay waanan beeku tokkoon isinitti magaa na jala naasayinaa jarri kaan isaan kanas nan kabaja waan ustani haraarra deebise walii galuu dinne. Innan ittamane fayyisaadha jedhee ittamane fayyisuusaa ragaatu jira. Innan baqadhe immoo namni isaatu kuffannaa jechuun waan jettu kana awwalee kiyya faran waan jettu kana ragaa wajjin himutti hin jirtu yaaduma sammuu keetii yoo taate hattuulleen namni ejjuus naaf sirri jedha haatuus naaf sirri jedha. Sila naa deebisa nabi Muhammad dhukkufatanii moo dhukkufan. Ansan siitinitti goobasiif wallahi ragaa ragaalee duraan si gaafate awwal kiyya sagantaa ramata dure maana baasta si hojii xumuradheet maana ittiin bifa bareedaa boruus guyyaa itti aanus waggaa itti aanus ni haasoyna. Waan jette wal argina baabaa konan dhufa sheekriyaad sheeka awwal waan jedhe waaqayyo maadhaan saana duraa fitte goobe saana duraa fitte yaa jiran waan jedhe waaqni ati waaqessaa turte akka islaamaa waggaa 27 ka guyyaa 8 dura waaqessaa turte waaqa 3 moo 4 moo nan tokko naan jette tokkichi san tokkicha dhugaati waggaa 27 waaqessuu turte moo kan daraatenna kan sobaan naan jetteemi dara kijiba okay hayyeteen koo mas gaafadha wan qur'aana wangeela irraa himiti waaqni gartee waaqessuu turte kan sobaa ta'uu Qur'aana irraa naa kennuu dandeessaa? Qur'aanatti namanu kaan. Eessarraa fuute kan sobaa kan jedhu kitaaba madammari moo kitaaba hin gaabbu ka juwaari moo wangeela irraa moo Qur'aana irraa? Qoyi guruppiin hoggaa 15 barate ji'a 3 naa obsuu dadhabee. Yaa goobas isaan si qabu ati waaqayyoon hin beektu waggaa 27 kan mallas bulchee ka boqote mallas biraa hin beektu waaqayyoon. Awwal. Okay, waaqni ati waaqessaa turte san lafa keessa jiramo. Yoo rabbiif guyyaa qiyaamaa amantan. Hoggaamee qabaratan amantaa islaamaa. Yoo rabbiif guyyaa qiyaamaa amantan. Isa dhiise obboleessa koo barumsa ammallee barachuu jirra. Itta qillaa amma baratan natti maa itta qillaa. Yaa goobas ragaa qofa. Ragaa qofa. Yesuus fayyisnaanan deemee jedhee dhukkubsachiisuu hin danda'a. Waan barbaade gochuu danda'a. Inni dhukkubsachiisa. Waana jango dhugaruunni jaalala Iyesuus jaalala. Gaaffii dhukkubsachiisa. Iyesuus jaalala Iyesuus jireenya. Dhukkubsachiisa moo dhukkubsachiisa? Iyesuus karaadha Iyesuus dhugaadha. Namni lagai gooftaa miti namni gaariin iyyuu nama dhukkubsachiisu. Ayyuu siin jedhan. Lagai gooftaa miti dooktarri gaariin tokko iyyuu marfeesi dhukkubsu siin waraana. Eenyuun nama dhukkubsachiisa re Iyesuus argan dandeenye.
Yaagare shaada. Yesuus fayyisu bichaadha moo kan dhukkubsachiise kana jalatti eewuta ajjeesa gaafati dhute eenyu si ajjeesa tokko eenyu si dhukkubsachiisame Dhaggeeffadhu amma. nan ajjeeffadha abbaa kunatti mi eenyutu ajjeesa Ustaas Faraan obboleessa koo sin jaalladha sin kabajaa. Na dhaga'i dhiifama waan sii godheef dhiifaman baradhe asii sin jaalladha amma booda na dhaga'i. naa deebisan malee Sadarkaa waaqaatiin dhiisi. Namni akka keetii dooktarri barate tokko garuu nama gaarii taanaan marfee si dhukkubsu si waraanaa. eenyu nama dhukkubsachiisa ree tole waaqayyo nama Yesuus na waaqayyo jettee